Indaqoon indaqu guys indaqu inni leelaa laayivee jammarree indaqu bakkuma takka indaqu laatoo warri achi dhaqe leencoon achi dhaqe leencoon nukeeshi baggaan illee irra ba'e amma dadhabeera sa'aatii dheeraarra taa'e boqonnaa na barbaachisaa. Ashi bakka boqonnaa fudhadhu mataanaa jahi abshir asaasibis waan jiru bakka jala muriitii ibsatti akka jettee himirre yookiin Rakkoon qaban ibsatti ni hima waa hundayyuu waan itti himu ibsatti ni hima. Wooma yaadni jabaadhu ishee wantoota namni siin jedhan ammoo akkasii keeriin godhu malee fooloodhaa fi maalii fi jinnii fi akkasii waan namni jedhu ammoo wantoota kan dhagahini abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu. Yaa koomenti akkasii jinni jira tokko garuu no ani rankaadhu malee si jammar yeroo dhuftu namni baay'een waan akkasii waa se'abeeta waan fooloodhaa fi ajandaa akkasii baay'ee leewita namni dhugaa qaballe. Yaa namni Gamana kan ajandaa akkasii baate namni dhugaatti fakkaachuu danda'a. Tis okay normaal. ati rankaatiin hin jira miti ilmi namaa waa hedduu haasaa waa hedduu dubbataa waa hedduu qaaqaa abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu abbaan barbaade waan barbaade haa dubbatu. Irran kaatiin bas warra fooloo si godhe fooloo godhe warra laayik si godhe laayik godhi baay'ee faamiliin tiyya bakka kamittuyyuu na jaalatti warri ana jaalatu akkasii jaalatu abdii qaba. Warri ana kabaju akkasii kabaju abdii qaba. Ammallee warri si jaalatullee akkana jaalatu akkana kabajuun abdii qaba. Faamiliin ana jaalates hin jaalan anaafillee faamilii miti. Yaa ati irran kaatini irran laalini waliin akka nu jaalatanillee abdii qabna. Ayyee inshaallah. Homaa yaadini. Amma irra turtamaan baatar. Hin bayaanan marraan baa. Ayyee bakka ishee jabaadhu baay'ee si jaaladha halkan gaarii naapolii yookiin. Haya jabaadhee isa deemu eddaati waram. Beellama qaba itti adda. Beellama qaba. Kaara gaarii. Ayyees. Bakka jabaadhu ka'oo mayyaatiin ishee. Abshir normaal. Waallee nyaadhu akka furdattu. Normaal malee. Allah laasani waan garuu jaalfadiloo iji si barattee jaalatu nama gurguddaa jechuudha. Nama gurguddaa haala jechuun. Noo jechuun diqoosii kana akka ati baaftu fedha waan ta'eef. Sun ispoortiidhaan dhufa ispoortii ajaa'iba dalagaa inshaallah. Ispoortiidhaan dhufa ispoortiidhaan nyaata. Noo jechuun yoo nyaatiin sibiilallee baadhattee bara wannoodha. Jechuun yoo hin wanno hin jedhin sibiilallee baadhattee faayidaan qabu. Yaa saniif siin jedhe. Gaayis warri na biraa hundi keessanuyyuu warroonni na jaalattan leencoo fooloo naa godhaani okee warri na jaalattan hundi keessanuu faamiliin tiyya warri sirriitti na jaalattan na kabajitan yeroo kamuu keessattuyyuu faaxoochen jechuudha faaxeen mana madaam qimamoonni mana madaam jechuudha warri yeroo kamuu na jaalattan na hordoftan leencoo asiin qaqqabaatii fooloo naa godhaani hundi keessaniyyuu jechuudha. Galatooma ani isin jaaladha. Rabbiin kulli waan isin jaalattan hunda rabbiin isin haa milkeessu isiniin jedha qaaliiwwan tiyya ishee hedduu isin kabaja hedduu isin jaaladha. So akkasumas illee hedduu si jaaladha hedduun si kabaja. Rabbi akka waliin nu tursiisus abdiin qaba. Inshaallah abshir inshaallah. Fedhellee ta'ee jira miti haasaa namoota waa hedduu haasa'uu danda'anii waa hedduu dubbachuu danda'anii waa hedduu qaaquu danda'anii. Maa gaafa si jammaru sooshaal miidiyaa kana yoo waan jechoota nama dhaggeeffatte bar gara takka dhaquu dandeessu. Yaa. Jettee na caala beekta. Oduu ormi namaa hin beekin ormi namaa herreega beektaa uummanni miidiyaa irraa kun nama tokkoon dhufanii gaafa nama tokkoon dullattiidha yookaan ammoo dullacha gaafa jedhan akka waan gizee jedhan san ani hoo nama kana dura jira waan jedhu wayyan fakkeenyaaf amma umrii ilmoo tanteetii himi yoo naa jette dhugaa itti nama fakkeenyaaf
Yaa umrii ilmoota Nama doonaan jette umriin ilmooti yaa haganaa jedhee si hima. Yookaan siisterii xiyya ta'e da'a shanaffaadha yookaan da'a arfaffaadha. Umriin isii meeqa yoonaan jette umriin isii haganaa jedhee hima. Argitee fakkeenyaaf biraazarii obboleeyyan dhiiraa nama laman qaba warra narra dhalatan umrii isaa osoo namni isaanii namni na gaafate hin beeku himu. Maaliif jennaan gizee isaan dhalatan sananuu isaan dura lafa jiraadhu malee. Beekee waan kana wanni irraa beeku hin jiru obboleeyyan kiyya lamaan dhiiraa jechuudha. Hanga obboleetti tiyya sadaffaatu waan irraa beeku hin qabu. Namni tokko ammoo baalee ka'ee jimmatti urmii nama tilmaama. Dhufanii isiin hagasii urmiin ebaluu hagasii ekelee san abdallaa san umriin isaa hagasii gizee jiran namni kun ana dura lafa jira. Ana dura yoo ka lafa jiru ta'e anatu dullacha moo anatu dullatti moo isaantu dullatti. Waan kana hin yaanne isaan kuwa tokko gizeena qabali afur akka gara isaaniitti gara galee hin yaanne jechuudha. Amma fidanii kun shooddeedha kun maalidha kun akkasii kun waa takka iyyuu hin waa hedduutu haasamaaf sin jedha bar shooddeedha maalidha akkasii yoodha gizee jedhani akka waan si dhalanii walitti illee kan haasayan jedhan. Gizee shooddeedha jedhan ofii si dhalte moo ofii si dhalche moo akkam si ajaa'ibabeetti waa'een nama kenna. Kanallee hin beekne akkasii waan namaan jira. Nama tokko yeroo waa jedhu namni baay'ee kan nama sallachuu yoo hin geenne fakkeenyaaf gaafa nama tokko ka'ee yookaan waa wayii jalatu nama isa irraa kan dubbatu kan irraa dubbatu illee hin ga'u isa kaan illee hin ga'u. Akkas amma miidiyaa kanarratti bar nuti ebeluuf ebelu miidiyaa kanarra jiraatti haati faateen miidiyaa kanarra jiraatti akkasii hordoftoota hagas qabdi jedhan malee nuti akka miidiyaa kanarra jiraannee nu rabbitu beeka. Haati kennas hin arrabamti, abbaan kennas hin arrabama, gandi kennas ni arrabama, amantiin kennas ni arrabama, dhuunfaa kennaafis ni arrabama. Waan boru rabbiin irraa nu gaafatu irratti illee ni arrabama. Homa kamiin irratti iyyuu ni arrabamta miidiyaa irratti. Osoo amma dhufee xiqqoo basii akkanatti shaashii maan agatti mata irraa jisittee taa'ee dhufanii tullu na godhan jala kanatti jechuudha. Ofii deemtee isaan jala gizee seentee hin caffaranii muuziqaa hin caffaranii surreedhaan jiranii waa hedduutu jira jechuudha. Ginammoo isaan fana yoo ni maratta argite irra caalaa haati faatee koomentiin dubbisu naan jedhan koomentii kan osoo argu natara koomentiin dubbisuun fedhu koomentiin beekta maaliif jennaan gaafa koomentii hunda dubbifte maraataa si godhan maraataa carqii hin qabne gitee ka uffata gatee kana si godhan kanaaf atamma tokkoffaa haarayaa miidiyaa kanaaf illee reef miidiyaa kanarra dhufte koomentii isaan sii barreessan koomentii isaan siin jedha waan isaan siin inumallee hin dubbisin inumallee hin dhageeffatin osoma argitu hin jira miti laaleetuma irra dabarfadhu. Osoo argitu jechuun osoo akkana argitu laalee irra dabarfadhaa waan barbaadan jedhani. Ka jaalalaa namni wal jaalateedhaaf wal hin fuudhu. Wal jibbeedhaaf wal fuudhuun dhabu. Hireen qooda rabbiiti. Namni hiree ofiitu hin beekne hiree keessii murteessuudhaaf rakkata. Hiree isaatu hin beeku hiree kee murteessuun rakkata. Sii galee yoo rabbiin nama kana walii qoodee jiraate eessaa fuudhee eessatti rabbiin walitti si dabala. Eessaa fuudhee eessatti osoo abbaan kan keessi hin jibbuun tala takka ijoollee 5 irraa horta. Osoo haati kan keessi jibbitu ilma tokko ijoollee 7-8 irraa horta. Hin beekamu maaliif jennaan hireedha waan ta'eef jechuudha. Namoota tasayyuu waliin fuudhan jedhamee wal fuudhan fakkeenyaaf intalli musliima takka amantii isii keessaa baatee ilma kiristaanaa tokko heerumtee osoo maatiin isii hin jaalatin ijoollee 5-6 bira dhalti. Sun garuu waan isiin ofii godhatte osoo hin taane hireedha jechuudha. Hireedha wanni sun. Fakkeenyaaf ilmi intalti kiristaanaa takka amantii isii keessaa baatee dhuftee ilma musliimaa tokko heerumti. Garuu maatiin isii akkasiin amantii isii san keessaa baatuun fedhan. Maatiin kunillee warra kiristaana san irraa akka fuudhu hin fedhan. Siigalee maaliif amantiin isaanii garagara. Gaafa kun bismillaa jedhu kun basmaam jedha jechuudha. Amantiin isaanii garagara. Walitti dhufan namni kun walitti dhalata. Argitee walirraa nyaata. Gaafa sargiidhaa, gaafa booyaa waa hedduu walirraa nyaata. Ganda isaanii guutuu sallamsiisuu hin danda'u. Siif galee yookaan ammoo ganda isaa guutuu kiristaana gochuu hin dandeessu. Gaafa ilmi dhiiraa tokko dhaga'ee isii sallame. Namni kun walirraa nyaata, walirraa dhuga, walitti dhufa, booyatu jira, jiruutu jira, du'atu jira, biizuu nagartu jira, jidduu namaa waa hedduutu jira. Siif galee gaafa kana garuu usuu maatiin isii kun hin jaalatin, gandi isii kun hin jaalatin, dhuftee intalti musliima kiristaanaa takka dhuftee ilma musliimaati kan heerumtu tokkoffaa jaalalaafi. Lammaffaa taree deebi'ee ammoo hireedha jechuudha. Nama sanamaatti walitti fide, hireetu walitti fide. Hireen qooda rabbiitidhaan rabbitu walii qoodee jechuudha.
erga rabbi walii qoodee walitti dabalamanii hool ilmi namaa waliin jiraachuudha jechuudha. Yoo dandeete waan gaarii namoota sanii yaadu yoo jibbite immoo jiddumaa bayuudha bakka. Namni keenya garuu maal godha akkuma waan harka ofiitiin akkana qalqallee akkanatti si uume yookaan akkuma buddeenaatitti harka ofiitiin si tolchee waxii si onnodhee godheetitti akkas godhuu qabda akkana godhuu qabda akkas ta'uu qabda jedha. Akka hiree fedhii namaatitti yoo deemte akka fedhii kiyyatti yoo deemte fedhii kanaas jaalatteetitti yoo deemte fedhii kan kee hoo atta goota. Namni keenya sanii yaaduu jechuudha siif galaa miti. Kanaaf kan jaalalaa hireedha. Yoo hireedha nafsi waliin qoode eenyu adda nu baasuu hin danda'u. Abbaan fedhe jibba abbaan fedhe jaalataa adda nu baasuu hin danda'u. Jaalala irratti anaafsitu murteessa. Rabbii gaditti anaafsitu murteessa jechuudha. Inshallah abbaan barbaade dhaabatee waan barbaade osoo jedhe gurra isaan ittiin dhaggeeffadhu hin qabu baay'ee. Meebi ati yoo gurra isaan gurra isaan gurra ittiin dhaggeeffattu ati yoo qabaatte I don't know. No, never. Wallahi hin qabu. Kanaafuu abbaan barbaade haa haasa'u abbaan barbaade haa dubbatu irralleen kaatiin illee hin dhageenye. Hunda danda'eeti bari yeroo dhufu iyyuu jammar akka wanta kana yaadi pozitiiv fi negatiivni akka dhufu beeku. Namni yeroo waa itti dhufu. Maaliif jennaan bar namoota tiktok koomentii sii barreessan kanatu iyyuu gaafa atin arrabsitus dhugaa jette itti muddi goota kenna akkas godhu batata akkasiisan itti cabsi jedhan. Gaafa ansi arrabsus itti muddi maaliyyoo san akkasiyyoo san itti muddi dhugaa jette yes jedhan. Khadija masiyyaa dhuftee yes jetteetu mana haadha kiyyatti illee dhufe yes jedha. Jamiila ma achi siyyalatti dhugaa jette dhugaa keeti ilma dhugaa si haa dhalatu goota kenna itti cabsi jetteetu ana jira illee dhufe koomentii barreessa kabiraan dhalatu beeki. Usoo kabira komentii si barreessu maamiti. Anamma gaafa muuziqaa gadhiisu gaafa sirbu yookaan gaafa waanne nan jala dhufanii onne diimtuu ol kennan. Namni biroo garuu na arrabsee viidiyoo na narra hojjete dhaqanii jala barreessanii tana shaarmuta akkasii maqaa arsii nyaatte maqaa musliimaa nyaatte dullatti maali jedhanii komentii barreessa. Komentii isaanii ni dubbisa viidiyoo namni narra hojjetu irratti jechuudha. Maali fuula lama qaban. Wanni yeroo tokko tokko yaadni isaanii naan taaneef maali inni usoo isaan na hordofan wanni ittiin loluu fi fuula lama qaban. Anamma nama kuma tokko kan gubbaa kana dhaabatee arrabaan arrabseerra nama tokkicha keessan na barreesse wannan kana gaariidhaa miti. Dhiisii naan jedhe isa san qaanfadha isa san saalfadha. Nama gorsuu barbaadan illee ni keessan deemaa. Haadha waaqoodhaa. Namni ati jettee fi jechuun wanta badaa jettee fi namni kasirraa'u. Namni kasirraa'u. So afaanuma keessan qabatanii bakka yoo wanta gaarii ta'e sappoorti gootanii dheerina mana hundi keessan baay'ee sin jaalladha. Kanaaf ati irra hin taatini irrallee ilaalini jabaadhu sin jedha rabbii waa hundayyuu keerii haa godhu. Inshallah. Wanta akkasitti hin fakkaatin sitti hin dhagayamin yookiin hedduu si jaalladha hedduu si kabaja. Ani hedduu si jaalladha hedduu si kabaja galatoomii. Jecha siif hin qabu wallahi faamiliin keetillee ama sagganuun barbaada faamiliin waan ofii bira jirtan hundi keessanii jechuun erga isii jechuun isiini isin jechuun isiidha sa'aatii kana hunda isii wajjin jettanii isii bakka qarqaaraa jirtanii waan hundaan iyyuu yaadan illee uuma ta'een galatoomaa isin jechuu barbaada isin jaalladha. Na akkasii waan ofii Oye. Rambah tu deh. Raba ya bakka nama. Kasih tahu kalau kan gaya naga na belum. Oke, shibai bakka. Menjerat. Tahu. Kalau tu. Oke, ciao.